Ndutu nanjette sioni na fute. Ndutu nanjette sioni na fute Yesus. Mewal to bala bala to tiaran ah. Ndutu nanjette baka kona dute. Ndutu nanjette ibarbat na dute. Laga nanjala sioni na fute Yesus. Mandala kerana makaya susuye pakenya tutai. Amen. Kerana tutai. Amen. Jadi sopa mandala. Namni amana to pejara ke durban. Nagare lagi thai kallan lo yang binsawal. Amen. 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 Kafat ko hujjah. Sozare pamira tu bodan namte bet higaba. Namte tias chakre nagar khabeta tuyu. Say amin palo. Nazareth huye muzare imana. Kekira chilla imana. Enyati yagela imana. 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 Yenege tawonege imana alpay. Yenege stan nugusu Yesus imana. Tarikish patariki kayina. Amen, hallelujah. Lewat mudil leman nasat imana, imana, imana. Isunda patai dalam imana, isunda natai dalam imana, isunda zaman dalam imana, isunda kuame. Wahai yo warna mana sakfani barat juti, erga aben bebu. Warna mana cerita ni wahai yo atas erga kamu. Amen. Amin jadai. Amen. Hallelujah. Guyyaa dhaba wajjin kana laallu Aasteer boqonnaa 3 5 hanga 6 dubbisa. Please warri macaan qulqulluu fayyadamtanii sari tokko jalqaba dubbisaa itti isaadha. Iddoo kana dubbisaanii 5 fi 6 akkanadha. Hamaan akka Mordekaayi lafa ga'ee isaaf qomma'u dide yommuu dhaga'e baay'ee hin aare. Qomoo Mordekaayi Yihuudii ta'uu isaa isaan waan isatti mul'isanii hamaan isa duwwaa ajjeesuu hin tuffate. Kanaafis hamaan Yihuudoota qomoo Mordekaayi warra guutummaa mootummaa Ashiroos keessa jiraatan hundumaa fixuu barbaadee jedha. Akkana jedhee dubbadha. Kasi waliin jiru hundumaa waan caaluufi sagantaan bal'isaa sirratti hojjetu waliin dubbadha. Sin barreeffadha warri nu qabdanii harka kaafadhaa warri kuuwwan immoo. Hallelujah. Inni na waliin jiru jedha. Hunduma waan caaluuf sagantaan bal'isaa dubbadha. Sagantaan du'aa mana kootti hojjetu. Tollee koo irratti hojjetu. Magaalaa koo irratti hin hojjetu. Dabalaa jedha ammas inni na waliin jiru hunduma waan caaluuf sagantaan bal'isaa dubbadha. Sagantaan
jiru hunduma caala. Haleluuyaa. Sheela dama sakama rola boche. Elisa gana de pada mismoni godina haleluuyaa. Isa isin lola agifada isa isin isa tande chali rano abang ke sini kalau ni isa isin isa malin ko ne dan ne chali kan isa isin lola dan ne chali apa berangkap dan ne chali ada jamban ko isin lola yui ini wah abla ko mesi walin tira amen euna na jacha ke mana beka meda walan je dan chasali warti kollen olu tande ani wananje wanti abu sulola robaye wanti onte wana dinde wanti ke dinde wan adenye ke dinde wa firi ke dinde ata mane garu da ke fada lolanke gaba wana sika amen atna mi dola ka amin ke satya lolanke ini samayume lolanke ni labadi samaya dirishe amen pal pale to hum ke pale se arame dela nama waaqayyo kawutu jira nama waaqayyo kaasutu jira nama waaqayyo tirapuutu jira nama waaqayyo gaggeessu jira achi ol fudhaan keessa haleluuyaa imanuun naante ማሳ ኢላው ዛሬ የእንጮሃለን ኢየሱስ ወደ ቤታችን ይመጣል ሞርዲካይ ናምኒ ደግሞ ሰኚ ይሁዲ ከንታይ nama qajeelaa nama waaqa sodaatu nama waaqa jaalatu nama waaqa wajju mootiidhaafis waaqaafis nama amanamaa ta'e otuu jiru namni biraa aangoo argate namni hamaadhaan hamaan sababii sadii abdate waan sadii warri bareeffatanii bareeffatu warri waan sadii abdatee Mordekaay fi sanyii isaa balleessu waan sadii sosti nagar Wasada ina mnataka kaini to kofani ango saat dafay dubbadha lammaffani mooti abdate sadaffan qabeenya isaa abdate ango nan qaba qabeenya nan qaba mootiin na waliin jira eenyutu harka koo keessa eenyu baasa Mordekaay baasa dhaama maalan qaba tokkoffaa ango qaba lammaffaa birrii qaba sadaffaa mootiin na wajjin jira Mordekaay balleessa miti isaaf kadhachuu dhiisee fuula waaqayyootti jilbiinfate jilbannaa biyyi waaqa isaanii dhiisee jilbiinfannaan amaan immoo samaa ilaalee hafe haleluuyaa arra mana halkan namni boo jira halkan nama kadhatu jira halkan nama iyyitu jira nama samaa ilaalu jira waaqayyoon kan kee dhufee mana kee seenaa amiin jettaayi iya pastorin nageenye saruya wangeelawin nageenye iya bulchisi gandaan nageenye iya wani biyya bulchan nageenye cufattanii warri iyyitan waaqayyo kanas ni jedhana anatu mana keessa seena amen keena lukaafadhaati
ati yuna geessa eda biyyi eenyuuf dilbifateedha hamaadhaaf inni immoo samaa ilaala dhaabbatee sababbii kana dhaga'ee waan lama murteesse tokkoffaadha sanyii sanaa qorannaan na Yihuudiidha Yihuudii eega ta'e isa bichaan barbaadu sanyii isaan balleessaa gabaabsan dubbadha yeroo biraan lallaba isa kana yeroo waan hin qabneefi waan jedhu sanyii isaan balleessaa sababbii kanaafi waan uraagaan isaa guutu karoora baafate karoora afurii sanyii isaanii balleessuudha tokkoffaa guyyaa itti isaan balleessu murteesse Aster sadi torba gubbaa dubbisa kiilo Aster sadi torba gubbaa dhaggeeffadha guyyaa Mordekaayi fi sanyii isaatti balleeffamu chaappaadhaan rukutame dhaggeeffadha waan jedhu Ashaawiroos moo'ee waggaa 12ffaatti ji'a isa tokkoffaa ji'a Niisaanitti guyyaa itti Haamaan jara kana irratti haala ba'u beekuudhaaf guyyaa hundumaa fi ji'a hundumaa muka buufanni mukaa sun ji'a 12ffaa isa ji'a Adaar jedhamu irra in buuse. Yommus Haamaan dhiyaatee Ashaawiroos mootichaan jarri itti yaadanii muka cabsanii guyyaa isaan itti tu'anii itti lafarraa badanii hidhaa itti buufnan ji'a Adaar jedhamudha. Israa'eloonni ji'a keenya kanaa hin herreegan. Ji'a Adaar jedhanii buusanii guyyaa maalii? Guyyaa Mordekaayii fi eenyuun itti badan Yihuudoonni biyyarraa itti badanii jedhamee caafame. Arrawaasiin jedha. Baabilii kana wal amantan waliin harka kaafadha. Yeroo baay'ee dubbadha. Inni sitti caafame yoo jiraate iyyuu inni si caafame kun hin caala. Say ameen jedha. Akkeen ana waliin inni naa caafame hin caalaadha. Dabalaa jedha inni naa caafameedha. Isa natti caafame caala. Guyyaan du'aa isaa barraa'e samaayidha garuu Waaqayyo kanadha. Du'aa miti mootummaatu siree jedha. Laa Waaqayyo kan isaa caafe immoo mootii ta'uu inni kun immoo tuquu. Mana bira baay'ee nama. Inni amantu amiin jedhee hundumaa. Eeyyatti nagaan kun ta'ee jedha. Baatu waliin gadi biftani. Abaarsi kan keetii moti. Du'i kan keetii moti. Salphinni keetii moti. Eegaasi bannisni kiyyaa moti jedha. Du'i kiyyaa moti jettuun. Gadadoo kiyyaa moti jedha. Salphinni kiyyaa moti jedha. Nagaan kee ta'edha. Wangeelli kee ta'edha. Yesuus kee ta'edha. Nagaan ooltu Yesuus. Nagaan magaalaa Yesuus. Nagaan mallampaa Yesuus. Iyyaati daa'imman asaati. Yesuus jedha. Waan isin jedhaa dhaggeeffadhaa isa haalli irra si kaasuudhaaf deemu eebbate isa samaayidha ajajamu ana kaman dubbadhu namni irraa si kaasuuf kan qindaa'e kan keessanitti yaada firri irraa si kaasuudhaaf kan qindaa'e firin as hubaynati qindaa'ee haal irraa si kaasuudhaaf kan waliin gale annan dubbadhaa isin amanadha harki Yesuus bootatti si deebisaa irraa jedhe Hallelujah. Waan jedha iddoo eenyurraa si kaadha Waaqayyo barana si kaadha. Yes, saatamarraa lama jeeya. Eebba eenyu harka keerraa fuudhuu dandeenya Waaqayyo irra si kakaa. Iyyaatu yamiin jedhaaka. Nagaa sirraan godaane, nagaa mana keetiin banne, nagaa eenyuyyuu dhufee sirraa fuune, nagaa bara Yesuus irra kaa'ee. Marqee musti yeella. Deddesilaa. Waan baay'ee gabaarra dhabne bilis wali gabaadha hin tawaasnitti buuf mee waan gabaan kudha gabichaa bitanii wali galtan natti maa waan gabaan kudha hundaan bitadheen galan jedhu jira gaashashatu ni taa'e maali nagaan jedhee waan barbaada dhaggeeffadhaa isin gurtuma jaalatan bituu ni danda'amaayi Kami sih nak baku berlama ini jelas saya sih nak kajian orang kan.
Ana wala kita wala. Ramai itu pada jasa makina berpada kalau makina kau. Makina gabar apa demiti begitu bisa buat ibadah. Arle, kepada kita punya number pada, bukti ku yang ada number pada. Askal में दिमाग उलाल में गया apa? Mari kita korban ni danda, wajah ni danda, bahu korban danda. Ada juga, kita danda, kaki pun juga, kita danda, bahu no. Polisi tu lagi, anda ni bagai. Kalau saya nak percaya pada kisah ni, anda ni lagi, aji bola tak kena tidur. Otherwise itu kata, wan kabar anjir, wan kabar singkat ini, samai dah Yesus mana kita kaya. Amin. Amin jadi. Amin. Iya kau khasa, nagaya juga rafu deh na. Nagaya juga rafu deh. Undi ada Yesus. Nak kene ada na. Nak kene. Ani nagang abai na. Anu orang nagang kamu ada. Ini nak abar ada sih. Abar sidang dapat imut. Ayah ni pona mora la bajeria. Timari sidang dau, tuai sidang dau. Amin jadi haleluya. Kita kan tidak pernah di anak tu deraya. Anak tu. Nama. Ini jangan dapat haleluya. Jadi pona mora la bajeria. Haleluya. Waaqayyo biyya kanarraa jedhamus. Waan jira beekadha. Maal asatti qaqqaba? Kan bisu balati. Wayni. Nama waaqetti haasa'utti baajata du'aa baasan abu namni sanyii sayyatu baajata isaa hoo anatu jira. Yaa mootii amma jaalala kee yoo ta'e jara kana fixuudhaaf abboomin haa caafamu. Ani immoo namoota kana hojii irra oolchaniif akka ta'utti meetii kiloogiraama 60,340 miidiyaan warra horii mootummaa kana baatanitti nan kenna jedhe. Baay'ina isaanii danda'a kan maali kan warra waaqayyoo fudhatan ittiin balleessanii hamaan lafa onaa keessaa waaqatti bu'aa tarsaasee aarsan mana geejjaa bochi isaan immoo biiroo geejjaa magataniiti baay'ina isaan ittiin bootu jedhanii lafa gaafa. Haleluya. Ani waan isin jedha ka. Fakkeeffadhaa namni abbaa deemaa salaa.
amantani shaayite kabala kana sagantaan du'aa yaani inni baay'ee qabatee dhufe mana kootti hojjetu harka keenya qabadhaa si waan amantii irra jira please በእምነት እንድትናገሩ ፈልጋለሁ በይ ሰገንታን ቱዋይና እኒ ባጀ ተቀቡ እኒ ሰገንታን ትባይ አናም ጆሌ ኮረቴዳ አናም መና ኮረቴዳ አናም ተጃጅለ ኮረቴዳ አናም ወልዳ ኮረቴዳ አናም ሙለተ ኮረቴዳ እያቲ ሂኖቸቱ ወጣ በበሊያሲ ሂኖቸቱ እልቻ ገለቴ ፈታ አስተር ምዕራፍ 3 ከ13 እስከ 14 አስተር ሰዲ ajajni caafatichaa namoota fiigichaan ittiin gaaniitti kenname gaafa tokkicha ji'a 12ffaatti makiinaan jiru barasa dargaggoota fiiguu danda'a nama fiigee biyyatti lafu kana cumaadha biyya jiru afaan isaanii qabame beeras dubbisa afaan isaan qabanii beekame yuudoonni yoo wallaa keessa jiraatu yoo mana keessa jiraatu yoo saraatinyaa mana keessa jiraatu yoo wallaa keessa keessa yoo gimbii keessa keessa ajjeesadhaa kan jedhu qalanii itti fugata. gaafa tokkicha ji'a 12ffaatti innis ji'a Adaar gaafa guyyaa 13ffaa Yihuudoota hundumaa dargaggoota jaarsolii ijoollota dubartoota ajjeesanii balleessanii akka barbadeessaniif qabeenyi isaanii immoo akka saamaniif kutaa biyya mootichaa hundumaatti in ergame. Sabni hundinuu guyyaa sanaaf akka qophaa'utti caafanni labsii sana irraa garagalfamee kutaa biyya hundumaatti in beeksifame. Kabaara egeeffadhaa namni hunduu biyya jirutti qophaa'e Yihuudoonni ollaa keessa ratanyaa yoo ta'e gabaree yoo ta'e kera yoo fudhatanii qophaa'ati maal godhati balleessaa kan jedhu eenyudha hamaa nama waa hamaa balleessaa keessa gargaara ana waanan jedha netoorki du'aa hojjetamuun dirqama diin mana keetti hojjetu egeeffadhaa ammas danda'e biriinuun dirqama isaati hojjetuun dirqama sababni isaa hojjetaan netoorki du'aa jira waan ta'eef netoorki du'aa hin badu netoorki du'aa hin diigamu waaqayyo garummaa waa godha mana keetti akkana hojjennee humna dhoowwa baranaameen jedha shey haaleluyyaa arraa jalqabee baatu wajjiirra maqaa Yesuusin netoorki du'aa kuteera awwanni keenya hin amanna dhaloota bakka fuuna mucaala bakka fuuna abboota bakka fuuna harka kaasaa netoorki du'aa citeera jedhaashi dabalaati jedha netoorki du'aa citeera egaa akkas ta'e waan siin jedhaati nagaadha lafa namni boo'utti ati nagaadha nama seenaa qabiitii yoo waaqayyo si waliin ta'e naa jedhaanii otoo biyyi boo'u ati garuu galata qabdi eda deebiinaa jedhin yoo waaqayyo si waliin ta'e biyyi yoo boo'eeyyuu biyyi yoo yaaddeeyyuu mana kee galata jiraanii yoo mana koo galata jiraanii jette ilicha haleluuyaa maali shiidhaa dhufamu daldalli ishee dhufamu jiran ishiin garuu gaafa kisiidhaa uummanni qindaa'ee makiinadhaan deemu gubboo guddaa kaffalanii ishee immoo galateeffachaa deemtu gara mana murtiitti maaliif akka ishiin galateeffattu immoo biyyi hin beeku dhumarra sitti marakkeeffata gaafa achi ol shiinan itti murtaa'u ammas inuma baati ammas itti deemu inuma baati akkana itti dhumarratti jarri gowwaadhaa itti gaafa isaan xalayyaa barreessanii ani immoo galateeffadhaan abbaan murtiidhaa inni murteessu immoo abbaa isheeti eewwaa dhagii kaasasanii eenyutti ishii geessu ani biyyi dubbata oromoo dubbatan eenyutti ishii geessu ishi ragaan dhaabbatu eenyutti ragaa Yesuusii kiyya ishiitti ragaa eenyutti himata
abbaa isheetti mata. Abbaa ishee maalidha? Abbaa murtii. Eegalee akkuma eegoota moo'in kolfa inni warratti kan achi fuudhaan agarsiisan itti ragaa olee warra ta'eeti achi gabbayee mana hidhaasa. Inumarra ke waan ta'eef beeku, inumarra ke waan dhalateef beeku, inumarra ke ammas koo kan biraa jechuun isheen koo galataan. Inni koo gowwaadha amaatti bakkaatee gaarummaan naa ta'e na dhiibee jedha harka waaqayyoorra amanuu hin dandeenye yeroo har'a jabatu jira yaa jooromaa miti kan qalloo maratee garaa dhufuuf jira. Inni koo gowwaadha beela amaatti bakkaatee gaarummaan naa ta'e na dhiibee harka waaqayyoorra na geeddaree amanuu hin dandeenye yommuu itti deemu narra dhabuu jira ajoomaa miti kan qalloo maratee garaa dhufuuf jira. Haleluuyaa! Kan qaba sabni kun na harkaa fuudhaan jireenya hundoo gidduutti abbaan murtii Yesuusa ture sanaadha. Seen amiin jedhaaka. Waan jedha inni tuma murteessu qullaa qalaati jireenya itti galta amiin jedha. Wajjira seenuushe jalatti lama walitti buuse. Ayyaa sagantaa waliin fadhe keessaa maal godhe waaqayyo walitti buuse. Maal godhe jennaan beektanuu iyyuu kan tuumaa eenyu miti Mordekaayiiti. Ameen jedhaa. Harka kee kaashi. Isa abaasitti ramadaan haa jalqabeessi irraa jijjiiree. Maal adoos adiibana moosinas. Waan an jalaqeeffadhaa. Inni si ajjeesu deemu tu asa argita. Isa si abaaru yoo inni abaaramu argita. Isa si balleessu deemu yoo badu argita. Isa si qaanechuu deemu yoo qaanoo argita. Ameen, 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 ameen. Haleluuyaa. Yesuus kan kee waa jijjiiraarra.